ani mucaan arsii yaamu kuni galgala dhufe yeroo zaa kudha lamaa fi kudha takka tana jidduu dhufe khalaas hoggaa inni dhufu ijoolleen tu yoomii haarte gurbaan maanta akka isa haasoo jiru hunfaan yoomii haara qotan isaan yoomii dalagaa jechuun ni jiraame dalagaa deequma zawuma lamaa fi akkana dalaganii dachaan takka qotanii san qotanii gizee dhufanii ashaa bitanii ol baane gaaratti gizee ol baanu nyaata nyaachuu eegalee mucaa kana ifee achi dabarsaniiti akkanatti nyaata nyaachuu goda tokko jiru goda keessa ifee achi dabarsaniiti achi gana nama afuriin kaanina diidaan qaban siigaltee gizee diidaan qabanii mucaa kana ni qoratan qorannaa asitti irra gattaan mucaa gizee qorannaa irra gattaani mucaani anarsii diidaadha jee mucaan irra gurraachisi illoole suni gastii naa banaadha jee gastii yeroo bannuuf tasaasa mul'isu idde anis gastii bane gaatii tanaas hoggaasan rabbi na kaasee bane gastii irra qaqqabe gizeen gastii irra qaqqabu vaaraallee mana qiyyaa kun naqe vaaraallee mana qiyyaa kun kaanaani kalma harkaan takka akkatti san tuqiniin gastuma irra gaddeebise tiitaa qiyyaa kanaan gastii gizee irra gaddeebise vaaraallee manaa ni bee namni kumaa ribbi torbee dhufe kana hangasumaan ganaa gastii irra gaddeebise hangasumatti khalaas mucaan iyyinaan amma isaanumaan deebanii irraa kan gastii cufinaan jaanneen cufe hanga kana gas wanni nan arga yeroo san keessatti. Fayyaa ta'e namni gastii cufise hin jeenyu faadha tiktook akka bantuufis vaaraallee kanaa mana keessatti dabarsee hin faadha. Gurbuma gurraacharras wanta jaa kana gurbuma gurraacharra akkas lolu sanii inni isa sanaan guyyasaniin beekaa guyyasanii arga malee jara kaan ammoo achi dura gaafaan dalagaa narra dhaabbattee dhufuu wal beeyna ammoo isa san taraan amma deebi'e sanaan guyyasumaan agarre. Halkanuma sana galgumaan achi rakkatanii agarre isa sanillee qabamuu fayyaa ta'e qabamuu mucaa saniitiif tumamuu mucaa sanii keessatti namni suuraa isaa baasne maadii jedhamu kun gaheen isaa maali? Waan achirratti qaamaan isin bira ture moo akka maali yaani? An kana gee faayidaa gee inni gee isaanii gee isaa sanallee waan beeku gee isaanii taraa sana dura akka kun hin jiru taraa sana dura arsiificha haadha tumanii harargeen minii midhaan mijaan hin jiru ammoo taraa sana lama hoggaan deebu isaan ammoo sirruma nama eegalanii jiran hoggaan ittiin dhaga'u shoddee takkaa jira naaf imaammeen illee shoddee tokko hojii dubbifnee turre qophitti naaf imaammeen poolisiidha siigaltee shoddee santu iccitii isaanii naa hime siigaltee isa santu iccitii isaanii naa hime taraa sana maallaqa hundina qabanna irraa buufa. Addeen sun ammoo achi jira beekni gaajinni wanti suuta jii. Sabbantu obse tokko rakkoon. Qajeelcheetiin jira sakkiirraa karaa raadiyoon jedhin qajeelcheen. Ayyee deemee jira mucaan rakkoon hin jiru. Ayyee. Mucaa santu iccitii isaanii naa hime mucaan girgiriin tun ta'uunis guyyosumaan hin dhaqan galgala ganama dhaqeetuma mucaan sun galgala dhufe mucaan amma dhiyoo kun. Jangan kon, sigalde, kalas. Anak gasan bicara nagare, enggak kanan nabi rat tumame, enggak kanan nagare, sigalde. Ammo arka ke yang kana yona ke debe akati mucha tan arka kana no gumata ka, akad desa tan akak kota kona ka bayi derbe, rabbin umma di beret sen rabbin agan nanggal. Jinggas ti bicam bane. Wallahi lazim. Amma abba mucha, abba mucha asjira. Oke, yoro taka abba mucha asjira, abba mucha kuni khallati wani ni barbadu mali. Qaama nama khiyyeesaan miidhagee kallattiidhaan seerattis yoo ta'e heerattis yoo ta'e lafarrattis gaafatu barbaada waan ta'eef namoota mucaa santuman keessaa akka hogganaatti haa ta'u akka ajajaatti haa ta'u akka harka duratti bu'eetti haa ta'u akka harka irra dheetti haa ta'u nama tokko naa kan isaan keessaa. Tokko isaan guutuun irraa nafne tokko isaan guutuun irraa nafne inuma irraa nafne. Gurbummaa isaanii warra cafaqee tokko irraa nafne. Gurbaan ammaas jiru kan mormuun kunis tumee jiraan mucaa. Cafaqee jira amma bireen jiru inni godhan hin jirtu sirrittume isaa sibiilaan hadiidhaan katume isa. Ayyee reefu gurbaan kun maal nuun jee qamisaan miiccachaa ture hoggaa isa tuman hin jiru nuun jee qabadhaa dubbitan. Haa rawa nyaata qotte. Gamme. Kiin gotte of. Gaaffiin an sirraa qabu amma akka maadiin jedhetti hinduudha gurbaan lubbuudhaan ni jira maqaa ayyoo tiyyaatiin kakadhaa lubbuun ni jira gurbaaniin nagaan deemee jedhee. Bikkasan already live irratti gurbaan kun yogguu azabamu yogguu ajjeefamu namni ummanni hunduu argee jira. Asirra maal jettaati mee maatiidhaafillee waa qulqulleessuudhaaf. Hoggaasani gastii cufnaan biraan achi kutee isma homaan kakachiisin bakka sammaatti hin kakachiisin isa kana dura ummaa isaatiin maan kakachiisin isa kana. Namni ummaa fi sana beeku akka qayyoo taate wallaahi nama ummaa xiyyeeffiin dura dabra malee ummaa xiyye dabarseen kan usee galtee. Akka ati beektutti an si gaafachuu jira ka isaa dhiisi isatti nan ergin ati gurbaan Gammee wanni inni si gaafate
gamme wanni inni si gaafate yaaduma keetiin akka nama qaamaan bakka san jirutti waan isaan dha wanni beektaa akka itti dhawame ni beektaa sagalee inni baase ni beektaa yoo kee deemu biraan achi gore namni akkasitti tumame hin deemu namni akkasitti tumame hin deemu isuma kana maatti hin kakachiisan hoggaasanii gastii cufnaani karaa nuun lolaniitiin naaf shaddootiin sadeen takka biraachuu horiina beeyte bakka sana akka jetti namni akkasitti tumame hin deemu bakka sana haadhasaa san maatti hin kakachiisan haadhasaa san himmaa itti haadhasaatti kakachiifna walumaa galatti waan shurnaa gootu ati shakkii mucaan sun lubbuun ni jira yoo hin qabdu miti tilmaama keetiin. En qaban gama qiyyaani aanni takka tolman caqafname takka guta kan mudirran gala hayya ani gaaffii tokko gaafadhu asuma keessaa otoo hin baane gaafadhu obboleessa keenya gamme yeroo sanaati yeroo gastii bantee mucaa sana reeban achi booddee maal goote silkii kee cufattee machi deemte moo taakka jedhe lammafa warri arfan sun ergasii booddee eessa dhaqan achiin booddee eessa deemtan harre an jirru achi jirra ani an bakka sana irra guyyaa sadiin taa'e akkuma walii galaatti guyyaa sadiin taa'e ifumaafuu ijjeetiin achi keessaa ammaan tana biraa deeme si galte. no yeroo mucaa sana tumee ati gastii kee cufattee ma achi biraa deemte biraan achi deeme garaan na daddabeen. isaanoo eessa deeman ijoolleen arfan sun eessa deeman bakkettoon bakka jiraatan achi eessa deeman. walumaan bultanii walumaan turtanii walumaan bulle. Tamboode jechuun. Mahdi. Tamboode qoyka sambooddi ati mucaa deebitee hin agarree achuma deemte malee mucaa sana maal godhan qaamni isaa maal ta'e ka'ee deeme moo wal bira jirtu shanan keessan nama furgaa isaan nama furii ati nama shanaffaadha qaamaa wal bira jirtu. Yeroo tumtaan sana isin gaachuma deemtan mucaa sana achumatti dhiistanii deemtan moo isaanis wajjin deeman moo namni si biraa mucaa reebame sana biratti hafee jira. Gaaffii ati isa gaafattee fi waan caalonaa si kanna information kun keessaan na bira jira rakkoon hin jiru gamme yoo na dhaga'u jiraattee sa'aatii ammaa irraa kaasii bakka jirtu san yoo jararraa fagoo jiraachuu baatte gararraa fageeffadhu fooloo si deebisee jira keessaan na dubbisi bakka migataa lokkiina bishaawara anaas si godha bakka san amma irraa kaasii deemi irraa fagaadhu jaalatanis jibbitanis maafiyaan guddaan dhiiga namaa dhangalaasu jiru nama as bira jiru Kadiir maqaa jedhamuun taa'u jiru kana reefu huccuun miicechaa jira hin xuyne nuun jedhe. Amma namni isaa wajjin dura akka inni tumee garuu Kadiiri namni seene dabbal addabal. Kadiiri malee isaan gugulatti bakkeen adda seebaa. Maqaa Kadiiri namni seene hin beekamu. Wallahi rabbi natti hin beeku. Dabbal. Akka inni beektaa isin guutuun. Dubbadhu gammee itti fuf. Yoo bakka warra jiru maafiyaan guutuun akka akka isaan isinitti haasoo jirti malee isaan kun hundinuu tiitaa hin qaban tiitaa akka mucaati kan isinitti haasoo jiranii kun fiifuu shaqaalaadha xiqqoo malee obboleessa si galtee ooma isaan godhi jaan nama godha. Thank you. Mucaan kun isaanii wajjin achi ture tiktaak isaa banee fi mucummaan kun isaan kanaaf ergamaa ture. Amma abbaan ilmi kan keessa duraa bade Harargee lixaa balballeetti bakka jaamtu deemta. Baqoonqoo Oromiyaa carrisan. Dhiiga Oromoo, dhugaa Oromoo, waliin bu'iinsa ilmaan Oromoo Saawudii keessaa dhaabsisuudhaaf nama maqaan isaa Moggaasaa jedhamu irratti tarkaanfiin tokkoffaan nu fudhatamuu qaba. As na bira jira. Ni soba malee hawaala nama buusisiisa Arabaa wajjin dalaga akkaawuntii Arabaa kana maaf ergu isa ijoollee tana kan bobbaasu isa. Kana ragaa guutuu qabna ammallee isin baafne isin garsiifna. Obboleettii tiyyaa Mustariyaa tareef as gara turte ol bahee kootu. Ani dabbal. Ati mana bantee isaanin reebanii ati yeroo sana teessee ilaalaa jirtaa silkii irratti gadi qabdee miti ree. Gurmeessaa deebisiif waan Maarqos si gaafate. Gamme. No sii miti biroo gamme waan magaa dhaggeeffadhu amma yaadaan achi jirra hundi keenya akka nama qaamaan achi jirutti taa'aa jirra gaa dhaggeeffadhu. Amma qoy amma gaaffii qosirriitti na cabsi. Yeroo sana ati silkii irratti qabaa turte isaan nama furii reebu miti ree. Thank you. Erga reebanii booddee ati gastii cufisiin jedhanii ati gastii ma cufatte. Gastiin cufadheen gastumaan cufadheen. Galatoomi gastii cufattee kana booddee mucaa sana biraa hin deemtanii shanan keessan hin deemtan moo mucaa achumatti dhiistanii deemtan moo akkam taatan sana booddee eessa deemtan shan taatanii.
shantaaneen deemne waan haaf shoddii abba lamaa ta'e shoddii abba lamaan takka biraa deeme lama deegesii ol deemne malee biraa yaane nuti qara biroo yaane bar birumaa chaane bootaan galloo achi bar okay warra kaanii wajjin deemte namni mucaa biratti hafee jira jechuudha mucaa reebame sana bira namni hafee jira jechuudha isin keessaa isuma kana faadha achi dhiisee deeme isuma tafee kadiroo makanatti biratti hafee isaan nama afurii nafarree nama afurii nafan atachumaa deemte jechuudha ni baariine gaafa leessa. To ate ergachi deemte eessa deemte? Iddoo biraa deemte moo? Calluma jettee maa achumatti dhiistee isaan biraa kutte moo? Kunne xiqqishaan akka hogganaa dukkana halkanii. Okay, ergasii booddee walitti deebitanii? Deebee silaayittiin deebee gaa maaxaadhaan dalagaan achirraa argatu jira. Qoy walitti deebitanii wal agartanii galgala san arfan keessan. Ana afaan kee eddanaan boo namni biroo ana gaafate iddoo afaan kee afaamaan jiru wallahi. Okay. Yeroo sana yeroo mucaa reebdan san afaan Oromoo haasofnaa yeroo mucaa reebdan sana yeroo reeban sana jiru si biratti ati isaan biraa callumtee deemtee isaan immoo mucaa biratti akka dubbachaa jirtutti. Miti. Akkasiin jee usmee morqaas naatu himaa fi gamme. Ijoolleen biratti haftee naa fi mucaa tokko bichaatu biraa xiqqoo achi fagaatee sinje mucaa xiqqaadha mucaan sunillee guyyaan beeku achi jiratti beekaa mucaa sana amma gaara biyaa baasu. Okay bakka ammas toroggamiif erga biraa deeme maal jedhee amma gaaffii tokko gaafadhaan ture ergasii booddee eessa deemtanii walii wajjin turtamoo walii wajjin bultamoo jennaan eeyyee walumaan bullee jedhe. Erga mucaa reebanii booda akka waraana isaaniitti hojii jiraate siigalee akka waraana isaaniitti akka nama isaan kanaa hojii jirutti kan hunda hanqa biraa deemutti hanqasa hojii jiraate amma biraa deemee jira. Walumaa galatti isaanumarraa fagaatee jira. Inni haa dubbatu inni akka jedhetti miti. Anta akka faarratti eegaa afaan kiyyetti si baafte akkaanan sin jakkanuma biraachi deemeetiin yaani laalamma waggaa san keessatti namni oltumee midhiinni wanta buunaaniin akkatti biraachi deemeeti yaani xiqqishoo akkatti ilaal dilasii miti halkan irree lafti dukkana xiqquma biraachi si galtee. Okay, irraachi deebite sanbooda mucaa tana erga mucaa reebame sana sanbooda achi deebitee agarteetta qaama isaa achi jiraaf hin jiru agarteetta moo? Nagarre. Gamme gaafiin sirraa qabu dhumarratti yogguu gurbaa kana tumanii dhiigni isaa jigee inni miidhamee akka nama lubbuun keessaa baatu argiteeti shororkoyte irraa deemte jechuudha. yaani gasti jufa yaani tuulee isaan tun jiran san innatti aggatanii gasti sanuu akkumatti hin banaan isee labbaa fiigaa kotee cufe waan. So walumaa gala inni waan hafu sitti hin fakkaatu. Ani hin beeku gaa namni walirra jabaadha waa ni hafanatti hin fakkaanne akka jette. Atuu arguu amma kingo afaanichi yoo sii gale sambooddee eessa dhaqanii ijoolleen sun gargar faffacaatan moo walii wajjin turtan moo walii ergasii booddee ka namni waan godhe tokko information walii kenna sii galee. Gaafi sirri gaafatte immoo bakka kana na adda sii baasa bakkummaan galluu achii je bakkitti yaanu bakkitti adda facaanu sin jirru ammoo mucaan sanii yoggaa inni biraachi deemee as deebi'u mucaan bakka san hin jiru. Gadhiifamee nama reefu kadiirfaa adiin jiru sun sirriidha jechuu gadhiifame ayyee osoo namtichi sun du'ee jiraatee fuudhaan irraa darbaa takka haa awwaalluunu isaan hin hanqattu mucaan hin duuneen sanii tanatti qabadhaa jechuu barbaade. Bakka kana akkam ilaalta Kingo? Bakka kanarra jala yoo fudhanne bakki kun dubbiin akka haala akkasiiti. Kaanii inni sun mucaan sun gartee dhiigaa fi tuminsa san gartee garaalleen isaan dadhabanii cufi jaaniini wanna jennaan biraachi siqanii hin turre immoo atti as deebi'an hangas jidduutti namni nama guddaa kana bakka geessu hin qabu. Awwaaluun danda'an hangasitti. Amma namni achi turan isaa wajji gammee kan wajji nama shani namuma tokko irraa waa dhaga'anii mirkaneessuun nama dhibdi. Ammayyuu dubbii tana banumatti dhiifne warroota hafanillee irratti barbaadanna laakiin Kadir ammas keessa jira. Kadir dubbii tana amma akka gammeen jedhutti gurbaan kun waan hafuu miti jedhee inni shorortaa'eeti biraa deeme. Ati immoo gurbaan ni jira ni deemee Kadir bakka san irra nu waa deebi'u. Kingo dhiifama. Bakka duraa san mucaa kana tuminsa keessaa qodan qabuu jee. Ammoo gammeen ammaan tana lakki innillee warra tumuus inni dhumaa nama warra sibiila miti. Guutuu keessan irratti maal inni inni dubba jarwaatanii beeytanii? Akka boodaa sirraa gabboonii wal mari'atanii akka jiran keenye
Amma moodirraa kaafadhaadha. Waan hin godhee takka ittiin fudhadha amma naa gaafadha amma takka booda tajibni dhufne as keessatti isaan kun nama jala gabboonee akka marii waan takka narra hin keenye. Sidduf naayigi. Naafuma inni maal balleessee gammeen kun maal balleessee gaafadha. Dabbaal yookiin namni biraa mee gadaa araaraallee ol galchaa please warri modereetara qabdan. Dabbaal modereetara naa kennime namoota nu gargaaranii jira waan kana dhugaa kana ni baafnaa. Gadaa araara namni ilili ol darbi nam tokko gadaa araara ol seensisaa. Kadir anu fataan waayaa miicachuu jiraa nuun jee akkasuma mire. La qalbiin hin hordofne malee achi jiraachuu waa kanneen ni bara. Ammoo dalagaa biraa irraan ture waan san guutummaatti qalbii guutuun hin hordofne jedhe malee bakka san hin jiru hin jenne. Tumisa san keessa bira jiraachuu fi tumisa san keessa jiraachuu qooda qaba lakki hin jiru jee bara anaa miti jee. Isaan inni as jira bar maanu maaliif nuti dubbanna wal inni haa dubbatu. Katanan jira barani. Wallahi rabbiin wayni haadaan bisee mucaan qabamu bakka tanan jiru huccuu miiccataa jirani. Warra balkaaba siya tokko as keessatti siif kakadda waan feetaniif wallahi lubbu rakkinan qabu rakkinan qabu dhaggeeffadha ila tokko farratti kasii galu qabu ijoolleen tuni namoonni dalagaa hin qabne kuni tokko magaalatti isin galan. Lammaffaa akka saayibaatiin akka nama wal beekuutiin akka firaatiin namni ogaa dalagaa irraa bahe obboleessa bira nama gandaa bira dhaqee taa'a. Namni obboleessa nama gandaa san hin qabne takka ammoo namni gocha maafiummaa kanaaf hidhatee waasamuudhaaf bobbahee magaalattis mana namaan galu baadiyyaattis ooyiruu takka bakka re'ee takka bakka gaalaa bakka itti biraa nama firaa bira dhaqeen taa'u. Tokka takka arabaatu hin feene takka fira hin qabne takka gocha kanaaf hidhatee bee waan ta'eef nama mul'achuu hin barbaadu. Walumaa galatti amma jireenyi namoota kanaa eessa si fakkaata? Maaxxaan Sinjaan kun dukkaana jechuudha afaan Oromootti. Dukkaanni kun dukkaana magaalaa irraa fagaatee gandoota guruppii ta'anii jiranirraa moggaa bahee ispaaltuma deemtu tana karaarra jiru. Fakkeenyaaf wanni akka banziilaa afaan makiinaa lafa dheeraa waan deemuuf achi guuttata. San gubbaan namoonni makiinaa lafa dheeraa deeman akka carraa dhaabbatanii waa bitakuu danda'an. Haazal maaxxaa jechuun kana. Jarri kun maal godhe si fakkaata? Nyaataa dhugaatiin uummata kanaa maaxxaa kanarra takka immoo suuqa kanarra. Bakki isaan galanoo aluma maal keessa timira keessa. Yoo achi dhaqxee jiraate distii qaba jarri kun maaxxaa Yamanii hin beekani. Maaxxaa Sudaan hin beekani. Waajii Zawaasir. Jarri kun distii qaba baay'ee. Qarraa qaban. Qoraan kana muka gogaa kana naannoo sanii qabsanii bitan soba jaa ijoolleen Saudi achi shuroo beellatan. Lafuma akka Chaayinaa kaampiidhaa jechuudhaami. Yes. Akkaan. Habiibi kanaaf Maarqos kiyya amma ijoolleen mucaa qabdee isa geessite waliif fidan. Obboleessi keenya kasilaa guddaan as taa'ee hin tumne jiru kuni mucaa sibiilaan katume isa. Akka mucaan nutti himate tokko naa qaban. Achi booda eessa dhaqxanii gaafii mataas nyaatu jiru kana bakka dhaqan hin qaban jarri achuma ta'a. Ila shirjaaniituma deddeemanii bakka bultiitti dachaan. Maaxaan kunii fi bultiin isaanii yoo xiqqaate daqiiqaa 5 addaan hin fagaatu. Naannoo kana bulan warri maaxaarra bulu maaxaan guutuun akkasuma. Mucaan tokkichoo hatumame kun eessa dhaqe kagattuu fi mucaa eegatumanii booda gallakkifnee ganamma isaan akka jedhanitti. Mucaan amma gaa deemuu dadhabee Allahu alam ka deemetu mucaa tumame malee jireenyi ijoolleedhaa eega mucaa tumtee boodaas bakkuma sanitti hafe ilaan gammaan tanaa. Sana akkasii naa hubadhu. Naa qabadhu uliyaan gaasif deebi'u. Jiraannaan duubaan itti nuu yaadi. Yaa waa'ee obboleessaa hundinuu qopheeffadhate ragaa qabdu hunda abbaa manaa keessa wal dubbisaati ammoo wanta likkii galfadhaa qotta. Obboleessa keenya amma qabbuute. Osoo deebitee bataam turu no. Keessaa miti Khadiiroo amma deebitee. Maadii takka Khadiiroo deebitanii miina dhageessanii amma. Wala shanan ana rafite. Fayyaa ta'e gaafii lamaan si gaafadha. Gaafii lamaan si gaafadha naa deebista. Gaafiin jalqaba si gaafadha shabakaan kee si biraan hin geenyeen seeyaa. Waan si gaafadhe obboleettiin teenya mustariyaan akkasii himattetti ati arabti keessanii wajjin beestiidha, firendiidha, hojii waliin qabdanii. Banziila arabti keessanii illee mustariyaan akka isiin guutuuf gaafachaa turtee. Lammaffaa arabtichi bilbila kan kee kaasee isii galaa dubbatee jira. Sadaffaa arabtichi sun bilbiluma keetiin isii galaa kaasee waan baalawummaallee akka isiin jee isiin dubbattee jirti. Wanni an sadhaa qulqulleeffachuu barbaade ati dhiira arani jirta boru ni duuta rabbi sodaadhu yoo dogoggorallee waan sangoote. Arabti keessa re'ee idaaf moo dalaga idaaf moo isaatu hawaalaa dalaga ijoollee inni hawaalaadhaa fidee qabdee maallaqa irraa buuftaaf moo siifi arabti keessa gidduu maaltu jira waan isirree faasiftisan guuturratti maal jetta. Sagalee kan keetti nagoo fedha.
Gameetumaa jiran jennu. Saddeetan kayatti kun osoo muutii qabattee natti tola dhiifama naa godhe. Thank you. Sagalee ishii reefun tana dulleen dhageenyee jawwaala kiyyaa cufatee waan isiniitiin waan hin beekurra. Ayya nuyi meeyya waan beeturra. Yaabo mu'uu shaaworan dalagachuu fedhaa jee ammaan dura hayyee jeetiin godhaa fi ture ijoollee mu'uu shaawora barbaaddu hedduu wanamaddii dhufaa isumattiin qajeelchaa bootaan gaa. Saayiba ammaan tana saayiba kiyya kana waa akka lubbuttiin jaaladhaa gurbaa kana malee ka bakkaan ga'u jiruu jeetiin waanarra dhiisaadhaan jeen. Aanarra dhiisaa gurbaa kana kuruffalleen hin beekaa. Kanaafu bootaa isalleen hin beekaa yoo ka'alirra waan takka gahu taate deemeetiin kurfatti itti dhaqaan jeen. Hayyee hin jeen hagasuma jidduutti rafe an jawwaara kiyyas kaasee hin beekne garuu wajjin hin jiru jawwaara kaasee kan ishiin jettu garuu hin jiru. Suuta ergiyaa jajjaadha muxxee argatanii asaranii suutaa deemudha. Hanga jirraanuu. Yaa hiikoo haa. Eenyu mutti aadaa sala bro nu baanta. Itti fufi sin nagaatti fufi. Gammeetumaa jira warri gatti ragaa naaf fidaa bakka itti gammeetumaa jiran suuraa naaf fidaa kottaa. Thank you. Itti fufi. Ijoollee biraatoo akkas jee malee aanaa miti kamaarree haadha keetii sin jechuun. Rakkoon qabu abshir. Waan fedhe waan fedhe na jedhan. Itti fufi yaada kee. Gammeen eessi gira gammeen si maddii jiraame tumu jirtani amma. Abshir ayyee. Innaan hayyee kurfa gurbaa kanaatiin beekaa. Kanaafuu gammeen eessi gira. Yoo bakkaan guubaate kurfattiin itti dhaqaan jeen hagasumatti rafee beektaa halkan ni rafe ganama. Bro gammeen amma eessi gira gammeen reefu na boggaa jiran hangeetti amma eessi gira sibira jira. Ganama wanarra dawwalee aliin akkanatti hayyee. Gammeen sibira jira obboleessa kiyya amma. Hayyee. Injiru boos gammeen kutee jira yaa akhi. Gammee qabanitti mu jiran jeni hayyeetti dhufu narkoon qabutti fufi hayyee. Arabticha wajjin wal beektaa biroo ati wajjin dalaytaa arabtichi kamitti jawwaala keessii galaa kaase ati kamitti banziila arabtichaa intala gaafatti wajjii hojjettanii siif arabni sun waliin maali? Mushaawura dalagata warra mushaawura dalagatu kana hedduun beekan. Kanaaf gurbaa kana fuudhee saayiba kiyya kan nagahan. Anaa godheef. Saniin booda godheetiifiin fuudhee hooxa gabbuusee waan qabu guutuu saamee saniin booda ana jawwaala kiyya biloo kana godhee kajoollee hundaa biloo godhee jechuudha. Saniin booda jawwaala namaatiin irra dawwalee yoo jawwaala wanni maallaqa mucaatii fi shaantaa mucaa deebisuu baatte kurfatti dhufeettiin ummaateeffatti siimaan jeen. Kanumaaf deebi'ee haqaana balleessu jira yoo amma shurtallee qabsiifnattan waa nama geessa wallaahi achi. Kurfaa bakka arabtichi kun jiru nin beekani. Malee ani arabticha wajjin dalaydaa wooma takkaa irraa qubumaa hin qaban dabbal. Wallaahi mee warri gammeetu mu jira gata kun eessatti mu jira. Qoy mee ogu takka. Waan beekanii seera kadha. Wallaahi rabbi qaama fayyaa warra kiyyatti illee nan galchina waan kana keessa harkumaa. Awwa sittiin deebi'aa obse. Haalli Oromoodhaa isa gaafannee bagaan ajjeesee anaa ajjeesee maal fiddanii bagaan ajjeesee hanqa gartee aboo mucaan ati ajjeefte obboleessa keeti mucaan osoo nadhiisaa ani ilma harargeeti ana gartee ala 12 meettaadha jedhuuti. Achumannaadhaa fi gammee kiyya Profeesar kiyya harraasoo jirtu gammeedha saa? Gammeedha namnummaa dubbiin gammee bira kuttee jirti khalaas rakkoon qabu. Gammee bira okay hayyee. Inuma gammee bira kuttee jirra baramma. Ani gammee irraa hayyee taate gammeedhaa fixanneetti gammee bira kunnee daanyadha inni eewu fayyaanaa ta'e. Mustarii ani jirta abbaa mana kee wajjin. As jala numa jirani as jala raqama tokko tokko adda as jala jiraatan. TikTok saa maal jaanatti mi'ana galcha maqaa isaa ni beekta maqaa TikTok isaa? Ali Machaaracha. Ali Machaaraatiin? Ali Machaara na barbaada mudee tarree. Ali Machaara miti Ali Messi ani jaarsi ni yeroo tokko Assalamualaikum baga nagaan dhufte. Maal natti ergi jira. Wayyaadha. Musnagee jira.
Halo jaga. Waduh,